jabeenyaa ta'us nyaata akkana yeroo hunda fardeessee nyaachuun Masha, come. Yay! Since guests are coming over, I want you to make the chicken good. Okay. And also clean the house. You can go. But don't Okay. sleep, because that's all you do. Okay, hi, okay. I say okay. Good. Hello. Mananjira garu go findema. Dalal shabrana kubdema khamjo fidut daleedu. Egas bodo Taiwan indaqa Taiwan rice aram feruza slaletin umas slale du fera. Mari mantate. Aya jafro du hotan sibin du fa. Aya ne gekka. daleedu waan fi balleessan takka daleedu raasin kaayina uno bikame kan nama geessan dallaalummaati ya khabeekam ni beena tana gije baatiin geesse bilchi qoora cabsaniitu waan isii kan itan sanarraa murachuu feetaniiti ana rabooda silkiitii irratti isin dawwalina isin himeetiin jira abu ajaa'iba qabani namni kun dalagaa biyyaa beeni dafkeetii nyaadha jee guyyaa 28 guyyaa 29 gijee meeshaa ifi cabsanii waan cabdu dura kaayaniiti damuu isii raamuu fedhan Sister Jyoti. Rafa sa kami 9 daban. Drille suute te 9 rafa. Luko wet. Wana ko nagare wam drambe. Good batule shosho jong. Mana karambe wala ade ni wala kale ni. Yo kantani moro pinajira angam jira sitigara. Hadni sis labare da ko tilin bere da ko fan kana ni pe kan jese ne be. Be ko ade. Sai sonin bene le man beitu. Ai be. amma boodoo eenyu dhowwu deema silkii dhiiroo daleetu waa fuudhe qofaranii jee a'a maa wargiidha kun namallee nama sattaruu beeku takka Hello. haaloo maa wardi Hello dalala hinyatima. Tayo kan. nageema qabdaame Ay alhamdulillah. akkami miciyoon Nakutte sanabra. hay akkami si jalaa deemuu dandeesse waliin taane Laki wal taane jirrulle da kharabadiya kanan fira yala lekte kutte. uumaa anaa sii jira Kan tu nalani de intara kan tu bare kita. tasan daraniitiin sii bidammaas taatuun taat daranii Haye wal taana sani gati vis wal taana ni betami. bakka sa'a toora sa'a sagalii kana jimarraa keetiin fidee dhufaa gandi jirtu irraa baasee Ay nalla lea. ta paasta furnoo beektu ta lukkuu beektu ta darra dhiisan walii gala hunda isii beekaa Nagekta. يا ربي يا سيستر رب ما أنا راسي سرارنا كانوا لا يعمل الرجل
غادي يدير غلغل انا رئيس وي انا ما ولا رما يعني بودي خراغي ستين الطول على ما يدور على ما درت دبالي لتاتا كسر غدرنين بيغو أني تاتوان كبو سلالتي أجرتي للرجل الدنيا أدرا يا إبرو يونيني سنجو خنو ما نفسيت لال دبان كل غيرين كبو زين غيرين كبو والله غيرين كبو نميك الدباجة نخدي كبر أبو يجرا والله أنا ما سوي يانا تدبان كبني دبان كو غيزي ساسومي كبو والله Why Joaquin, sister Joaquin. Where's the chicken I was gonna make? Here? The chicken. Oh yeah, أنا قرران. زلوكو, زنين كلاجيشن, فنتريشن, جارا جابسيشن, سكانيتيشن, أريبويشن, سيجيشن. Oh mama. You never listened to me, so you can take your stuff from me. Here? Go. Animal. Yes. Amma. Please. Hurry, need you open.
Ferzaan. Feeruzaan mana keessa jirti. Kaamu tuula cufmee. Haa. Maa dhaabbattee laati deemta? Haa. Ferzaan. Eegata. Maal eessan eegata? Eessan dhufte? Taiwan dhaqeetiin meeshaa kakkalaaluuf. Eegaan as dhufe islumarraan gorojee ol ba'e. Taiwan akkanatti biyeen hojjechuu waan warri ta'e. Duba akkamitti laqa akkana malee. Ottula. Lalla. Agartee? Meetiroo kudhanii caala. Hangana anaaf. Hundi ta'e. Jidduun kun immoo nam takkaa hundi na qaban. Ati sin akkanaa fuute gwaa karaa deemtu amban yaa obboleetti ta'e. Obboleetti maa hordite jedhee dubbachuu. Qaanfachuutti hin jiru. Bilis uffata akkana jejjeeroo dandeesse. Haye. Mee kana ola akkamiin uffachuu qaba? Ana na gaafadhu kunis taa'ee dhaqeenya. Maaliif seete yeroo ala baatu yeroo nama dhiirota hedduu baatee waa uffatan ala baachuu qabdan. Laal akkana si gootu shebbii keessi baastee akka kokollatti bareechitee qarshii qabuun akkasuma baastu. Ani si sana beeksisu tokko ammoo hajjuu siif kan namaan taate. Kana keessa ani akkas uffachuu fedhiin qaba. Maaliif jettee tokkoffaan jaartii namaati. Ammas dhalaadha. Dhalaa sattaamtee bakka deemuu qabdi. Jaartii harreen jira. Ilmaatu si jaartu baahu atiitutu uffatee foon jedhee jaarsa keetiif akka mul'atu akka ati malee anaan Jaarsa kiyyaaf akkaan uffachuu qabu ati kana ni beeka jaarsa kiyyaaf maal uffachuu qabu garuu alatti intala dhalaa ibsattattee deemuu qabdi ala hoggaa baatu. Kan si deemu ni beekaani dachaa kan ni beeka. Ilmaatu namni alaa si argu qabaan uffata akkasii faadetti bahu balitti hir'usaati. Jaartii obsaati baasiin nyaansan si gammachiisuu qaba malee mana keessatti maal faayidaa qaba inni qofti hin gammadu. Ani gammadu dalagaa xiyyaatu qabri na hojjiseena malee isaanii haa. Qabri eegalta haa maqsitee aboo absiin hin danda'amu yeroo akkanaa. Ani beekte mana gaarii gartee warra naman darareen gurgurta. Namummaan naan jiru hin jiru waan. Jechuun Nama gaarii bira geessu. Namni hamaallee na bira hin dhufu. Dalagaa ta'e dalagachuu haala kee ilaalanii baatii irraa baatiitti illee damuusa siifii ta'an isaan. ani beekte warra halkan guutuu cileeshiti ol kan inaan jee shishaa qasabaa dhiqii baasi buurii biti maaree dhiqii naan joo kan hin barbaadu. Torbaan irraa guyyaa lama ta'an. Anirraa guyyaa lama. Guyyaa lama. Dhiisi guyyaa lamallee namatti fi halkan sabtiidha. qabaatiin isaanii akkasii. Qamaatiin isaanii akkasii. Biyyaa torbaaninirraa guyyaa lamallee waan namatti Gaalameessa himu. gaa dhaabbachuun dirqama irratti. Beektee nama kiyyaas guyyaa 15 illee taatu na hayyamanii dhaqee ilaaleetiin hara baafadhee akkasitti dhufa. Maali warra mool fuudhamu? Lakki warra dur wal fuudhee addaa deemee amma saaree walitti deebi'e aruuza lammeessaa jechuudha. Haaya. Isaan. Haaya rakkoo qabu. Akkinje ani beektee mana gun haxaayee tottoltus muuziqaa afaan fadhaa beektee. Wanni akka muuziqaatillee harkattu natti hin fakkaatu. Irra guddaa nashiidaa deema mooraa san Waan keessatti. akka- Dalagaadhaaf hin waan nashiidumaa taa'u. Waan akkasii alwaana waan akkasii Si alwaan eega dalagaa ta'eefitti feetu keessa teessa. akkasii. Haaya. Ani gatiillee naatee jira beektee mee amala isaanii amala warraa gaamee naa himi waan hin dhiisuu qabu waan ta'uu hin qabne kana natti himi. Haalli warra akkam seetan. Hojii ta'e ilaalaniiti maallaqas irra siidan karaa maallaqaati yoo taate. Haaya. Laakiin abbaan mana xiqqashoo waan mimmi'aawaa kana fudhata. Waan mi'aawaa. Waan mimmi'aawaa kana fudhata. Tole. Halkan gizeen mooraa waan akka hotteedhaa gizee dhageesse. Ifirra rafiin jechuudha if dhaggeeffachaa rafta. Haayii rakkisaa rakkisan waan qabu. Haaya amma dhaqeetiin huccuu xiyyaas fudhadhee haala manaatis laalee. Dura mana si geesseetiin Akkas. warra manaa hojii wal barsiisee Haa. eegas booda deemtu. Ati beektee eegata kana mana itees nama waaftaa warra manaatirra. Haalli kan yoo hin taane siin baasa. Kasiimi. Siin bee Haaya gaa yoo naan taane ani biyyuu sitti himadhaa na hubattaa jechuudha. bakka taate. Haaya hubatu. Ni hoosee. Namun jurusan
Hai. Namun juru. Masuk. Ferza. Please waan fayda siif hin qabna. Qabeenya kiyya kana hunda qabeenya siif hin qabna. Check. Siif hin mallattee isa check hanga barbaadde please na. Guyyaa adiidhaa dinattu na seente. Jechuun akkami seente? Waa hundaafuu garuu eenyu akka na erge ani hin beeka. Hatummaan lubbuun ta'e baanaan nu gahe. Dalagaa wanni akkasitti hedduu nama gaggabsiistu jirtu amaaf abbaa mana kiyyaa qofaa galaa. Waa'ee dalagatti narra dhiise. Maqaan isii Maashoo jedhama. Hojiitti gaa dadhabee ifadhee maalii keessa jirti. Hayee gatii tiimte? Tiime yoo dalagaadhaan hidhamtuu gaa narra dhiise. Amanamtuu. Laakiin gaa ilma namaatiin rakkoon qabu hin jiru beekte rakkoo takka qofa qabdiisin. Maali? Wanni keessanillee magaalaa irraa haala beekte danda'a hariyaame. Wanni akka miskiinaatti hin jiru. Laakiin karaa kanatti Anujen amanan sinja, nami sinra wa nyatu wejira. Anu de isi sinra jo gara. Abshir je tasani. Isi bishindu ronta kuma bete. Tasani rakati. Butu tawab dete? Dra mana lare din de se ise. Mana lare de. Hai Umar kinan kabun. Asis mi cuma rakati. Akan bisa gara kabda se? Ano? Ano salah harus. Anu je tu si tinggal. Isi pada risi bikin. Lakuin dia. Kira si dia. Boleh ke coba main juga semua dia sana. Kebab ni jera Umar kinan kabun aku kata aja tu. Cuma aku yang jiru dia. Amma mereka dia sendiri di mana? Ha. Depse. Se. Dah. Wan bilik ni. Hai. Orang nanti. Abi, Umar ti. Umar kinan kabun. Hai nagit. Orang kan Umar kan di sana. Hai abshir. Nagit ta. Iboyten sinjar. Garuu uummata waan sarara wadee irra geesse Yeroo iddoo inni ajaa'ibni toomala akka deemee yeroo waan godhan takkatti yookaan immoo waan fedhii ifiitiin keessa ifiitti amananii godhan tokko namni san hoggaa irratti beera. Waan san haguuguudhaaf tattaaffii namni godhu iddoo ajaa'iba natti ta'a. akka maal shufaa itti naaf fedhe. Ni beektaa. Osoo nama beektu akka nama beene Alamoonni si gaafadhe nama gocha san raawwate beekte moo hin beekne si jirtu. sa aannan adiidha.
magariisaan hanjeeqa. Eega aannanatiidha ati immoo magariisaa jechuudhaaf akka amala keeti. Annaaf hin galle wanni haasa'u jirtu ani waan si gaafa dafa biraa wanni haasa'u dafa biraa. Laal anaaf yeroo iddootu jirra. Yeroo dila jiru kana keessatti garuu amala kan hundi takka ittiin beeka. Maalitti akka amantu fedhiin tee maal akka ta'an sirriitti hin beeka. Garuu waan takka harkachuudhaaf gocha hamaa yookaan immoo waan hin fakkaanne dalayideetiin waan san harkachuu dandeessu. Maalitti jirtu ani galle. Akkasii galchuutiin siima. Humna xiqqaan hin qabu kana yookaan immoo qabeenyaan xiqqishaan ammaan sana qabu kana. Maaraatoon ceetee yoonii qabeenya xiyyeessan dhaaltee irra filatu. Eenyu ani moo? Lakkii nama biraati. Mee Atiituu godhee naan jechu jirtaa bara. Hai, osoo jirta moo dhugaadha naan haasa'u jirta. Anaatu waan kana atiituu waan kana godhee jechu jirtaa bara. si godhee ati qabeenya xiyyeessan irraa fuusuudhaaf tattaaffii hedduu goote garuu dhibbaaf dhibbatti illee ta'uu baatu. Muraasaan siif milkaa'ee ture. Kana immoo maaliif akka gooti sirriitti si beeka. Garuu ani akkana naan jettaa ta'ee yaaddeettaa. Wal quban qabdu wal duuba hattuu nama ergitee jette hakkoon tiyya. Hai, ati bara abbaa mana kiyyaati. Qabeenya kee jechuun qabeenya kiyyaa. Maal barbaadan ani gama dubaatu hin jedhutti fakkaatu. ani akkamitti akkaan shakkitaa? Silaa anuma duraa kaatee maarshii shanitti dhaqattee deemtes na jaala. Siif milkaa'ee jira. Aayidool dabartee jira. Akkanatti yoo afaan irra jabaatanii afaan si mimicciiran malee naddooni. Hello, Ibro. Ibro. Sarjara na radu be sene kin chafene addo ite je kin barama civil bile. Mana adde Joakim rabe eban. Hey, ya bo digaru dinne naman sim behu. Wadigaru dinne ni. Hasan bodan si makkan teeti. Amma mana tokko mana bareda dalal na arke. Dalal taaju masan brand ke. Bika bareda na nake wallahi bika bareda hati mana lenne magariida. Amma sene ubadde hono. Sanibin sin ubadda JCB bilera. Hai, maasho. Yey, Eessatti hojii jirtu? lakki bishaan itti bana yeroo keessatti sanumaan cufuu deemu. Obsaan dhufee? Dhufee jira. Raatu odeessitee? Qopheesse. Hin nyaanne garuu. Maaliin deegaa? Maalitti hin beeka? Waggaa dhufu. Uf! Jambeedha! Jeetu manaan silkii fuudhee lafa dhawee aadaa isaa sun gadi beekta. Ani si nifneesiin jeetuma fuudhaa basaa baasee jeesaree irratti jeetu. Isaatunis barana dhiisne. Qoqqooteessaniitu abbaa mana kanaa bagara ga'aan dhufte weelkaam jee dhaqee namni fuula bareedaadha nasiba si fakkaata
isinii fi qoonqoon ta'e warra akka waliiti. Akkas taatu gaa yeroo duraattu kan weelkaam jedhee si ta'eera. Kan fuulan gurra. Jechaati yookaan immoo anaaf jettaniiti mana kanatti qoonqoon waan godhamtuuf lubbuu teessaniif jecha qoonqoon kan dalagamtu. Tanaan sababa nan godhatina. Dantash. Akkamisa haalli kee kadhoo tanaa hedduu bareedee jira. Illeetu nama jaalatan sa'ootaa miti baroota dheeraa nama obsanii garuu haajooti haajaan hatattumaan akkanatti osoo uffata kiyyan jijjiiranne hacaa ceesaa nafitte maali haa ta'u har'a haajaa ilmi namaa gisee jaalala galaanaa keessatti waliin irraanfate walii yaadachiisuuf fokkotaa balaa mee waa hundaafuu haajaan nuti maal asirratti jarjareetii miti garuu immoo dheerinni baraatii fi yeroon isaa guyyaarraan guyyatti achi dheerachuun kun xiqqoo na shakkisiise yaa bareedduuti yaa. Firoomsa an jibbeessa kee takka illee hin qabu sin jaaladha. Hin beekaa. Garuu namni wal jaalateedhaaf wal qabatee bultii ijaaruu miti. Dura walii galuun dirqama ta'a. Ani bara waan biraatiif miti karaa bultii haaseennu wanni ni sin joo dheerinni yeroo kanaa kun sina dhabse jee waan yaaduuf. Anarraa shakkii qabda. Haala jiru kanaatitu yeroo dheerina yerootii wajjin waliin makamee na shakkisiise. Sanirraan ammas haalatti wal agarree jaalala keenya aanaa fi ati sun akkanatti haalatti wal dheebochuurra gaaddisa takka jalatti walitti waliin jiraachuun barbaachisaadha jeetiin amana. Ankanin jo yeroon dabartee jirti. Yeroon intala dhalarraa dabartii hin beekan. Amma dhiirarraayis dabaruu eegalteessa. Sodaateef hin jaala. Ammas dheerinni yeroo jaalalaas ni mufeessa. Dhugaafati. Garuu dirqama waa'ee bultiidhaatti yaaduun barbaachisa. Mee amartii tana.
ati warra akkana moo akkanaa san isa maali warra akkanaati moo warra akkanaati maali fallaanaa fi kumbalchaqa laki warra haroo maayaati ajaa'iba garuu guyyuma guyyaan eega ol fuudharraa kaasee haalli kee amalli kee qaamni kee faxinni qaamni kee gaariin ni jijjiiramaa qaamni kee bareedaan san reefka naafa baraduu cabbii taa dhufuunsaa gabeettu ni achisa amma galgalli irraa zaashan qaamni kee katuwaan maal fakkana ta'a Abuunutti ni jinna maasa maali ilma namaatiif hin jiraadhu sagalee kennuudhaa tuqeesse. sagalee xiyyoonii kan hin gaqqabu ta'e hiika onaa onaadhaa baran onnee xiyyo ontuunis kan dubbanne sitti ni fakkaata Akkas taatu duba ganama haatee qaama maordii harreefka ta'een hammadhee rafu jira. Kanaafuu qootaati na wajjin awwaala ambayyoonatti dirmadhaa ittee gabbaatee maan odeessine. qaama nagayaa kan uummanni hedduun beeku qaama nagayaa kan namni hedduun argu namni kun naafa ta'ee jira namni kun baradoo ta'ee jira yookaan immoo du'ee jira kottaan hojii awwaala ambayyoo yooni kan hin duute eenyu halfeena kasi awwaalu fakkeeffadhu Na dhaga'e gooftaa koo. Galgaluu qaamni kee qabbanaawee fedhiin tee duute naan jecha afaan keetirraa bahu sammuun toona doomte malee ani maardiin jijjiirama takka illee hin ta'u. Garuu namni jiruun itti dallante waan fedhe haasawate afaan bane. garuu waan ta'uu fi waan hin taaneef fedhii goggoyduudhaaf jecha nama dallanii sammuusaa jiru sitti hin fakkaata Maal akkana fakkaatu na dhaabachuu jirta? eegaa naa eegi maal akkana fakkaatu naa eegi Eega fuudhee booda filannoo isaatti kan galte doofaa. galgala kanaan na kofalchiistee jirta dhugaa naa yoo barbaadde jaalalaan si qaburraa kan ka'ee fi kabajaan si qabuufi malee akkasumatti illee sodaa rabbiitiif deebisee ammaas ni kaan sodaa rabbiitii jee kaniin si kabajaa jiru namaa keetii kana xurii qeensa jiraattuun isaa hiikuufis garuu deeqaa shan akkanatti fudhanneen si himaa Godha haa! Dhiiraatu godha. Gooteen agarsiisuu afaaniin haasawuu miti. Amma dhiifammaa jifurtu konkolaataan afaan dandeessaa? tasgabbaa'e Gaafa ati tasgabbaa'u barattiin taa'ee si hojjaasa. kanaas waan nagoo isaa akka ta'e seen hojii haasawutu barbaadee osoo hin ta'in maraatummaa kan sirraa mul'attu si mirkaneessuudhaa fi maraattuu akka taate seenuu barbaadee jira. Arraan maraatu ta'e haa. Duraan garuu maal jaalattu saniin ture. Nikaahni kun murtii du'aatii miti. Hojii deeqaa shaniitiin jenne an deeqaa 10 seeqanneetti jira. waan barbaaddu harkattee jirtu obbali na dhageessaami waan akkana akka fedhii qabduu fi kanuma narra barbaada akka fiinxala jirtu awwallaaleetii miti deemgaa ni barteeti dhaqi warra keessan bira duraanuu fiinxarra waan jirtuuf jecha fudhamu bu'aa naafii siin qabu haasoo waan barteef jecha amala keetiimi dhaqi deemu Taseerumte ana waan taatee jecha hoggaan hiitu warra keenya si dhageen namta kalleessinama. Kanaaf illee as gaate. Amma dhiifamaa jifurtu konkolaataan afaan dandeessaa? maal jette bareedduu maal jette nuunnu furtuu makiinaa ahaa bakka jirtu ati hin beeytu furtuu makiinaa kootu kaa yaa bareedduu tiyya yaa habiibtii tiyya yaa hanii kootu kaa siin garsiisaati bakka furtuun konkolaataadhaa jirtu jee akkaan kana nu barbaaddaa moo ati maali dilana ati namarraa adda taatetti dhalaarraa addaati bakka jirtu qulfiin ni beekta deem dhaqiitii fudhadhu dhaabbattee furtuu konkolaataa naa kannuu dandeessaa ish
Qabaddeera furra. Kophaa xiyyeera fee ganama dalagaa akka ati baamtiyoon seenera naa wayyaa. Obsa. Maamurtiin fiidee kuttee halkan garaan kootu qabiqa. Ammaan ittiin beeka. Takkayoon hin jee lama dubbatti. Ifii naasuritti calmetti akka maraattuudhaatti. Yaa booya obsaa kootu garaatti hin jabaatin yaartee deemti. Na dhagaye. Haasoo biraa haasoon yeroo ammaan tanatti furmaata hin qabu. Galgala kanaan eessaa kadhee beekuu baadullee jala bilbiliiti. Nagaan galuu fi galuu dhabuu isii mirkaneeffadhu naa hin. Dubartiin kanaa yoo bineensi nyaatee waa si argina. Sabboon isin kee hojjetu. Waan hin godhi isin kee qofa godhi. Hanjibida. Sinfeedu narraa deemin sinja. Owwituun barbaada ani tan owwistuun barbaada akka kiyyatu owwituun barbaada sinfeedu. Maaliif dhaabbatta? Halo. Hello bro. Woi, Masho. Woi. Halkan kana maaltu seerkate? Kunura labbaan mana obsan halkan kanaan ati miti ati ilmaan sagalee tulchiintisee ari'ee jiran. Duubaan akkam saatan halkan kana na bilbiltame. Inni barakkay siin barakkay inni kadhatuufi kulfiin golgalaataame soo ittuni kulfiin akka jirtuun beektu deem yaa gabbaruutu yaa baratu yaa bishaane yaa raabisiisee. Daa? Eeguma akkana taate jaalala akkanaa kana akkana namni wal fuudhee bartuma tanaa osoo taate ibiroo kiyyaate akkana na goota. Ammoo an singoodhu wallaahi singoodhu maashotiyya. Singoodhu ambar sin jaaladha wal fuudhuuf deemnaa miti anaaf yaati. Sin jaaladha. I love you. I love you. Taa nagaa bol nageetti boru sallixa gubittu asin dabra. kunallee sin barbaachisne yaadni siseenee jiran ta'a. Lakki hanqaa takaatu jeetu maaba. Akkam bunni harifa. Bareedaadha. Ta'u obboleettiin kee xiqqashoon danfistee jirti. Edda galgala aara qabdu jeetiin bara. Sirraa usii maali? Jaarsaa hojii wallalte. Waan biraa onni halkan kaasee nama fidumaatti jira itteeti. Amma dubbii dhiisiiti. Furtuu fuudhiitti konkolaataa isaa geessiif. Yookaan taan ammoo biiroo keessan geessitti konkolaataa isaa keessa hin ergifaa. Inni dhufee maal fuudhanne konkolaataa isaa? Dhaabbu. Dilana wallaltanii jirtanii ati finni?
في ركني خي سلمين وين ما في من خنيا تقع قالوا لولين جارسا جارتي ما تبرد برتي بياهم إلى قاعدة ما نرى ولا ترى يا إن من خيسة تقول جيتنا هدني دمان يوبسا يرو هدو إكرد الدبيج جرابا نمني سنيفة تبر هاي نمني وينسى ولا اللي على الرا إسين سابر هدوم دبل ديجرا أما فاين دندين يعني أوبسي guyuma guyyaan adeemsa keessatti haalli isii duraan bareeda. Aanfadhu obsa. Maaliin qaba? Maqaa guddaa obsaa qabattee obsa dadhabee ittumoo. Obsuun bareedduu nagayaa bara. Isin abbaa mana siitii baran anna shakkitii bara isin. Na shakkitii. Duuba yoo shakkitii bargaariidha. Isin shakkite yookaan ati warra keetti shakkite jechuun jaalalti isiidhaa daran deemee jechuu bara. Isin shakkuu siif gaarii bara. Tasanii ol garuu wanni nama ajaa'ibsiisu. Gocha nuti goonu fuuteeti fedhii teenyaa wajji wal qabsiisti. Hirribaa wajji wal qabsiisti. Badiisii irratti beekaa ooduu. Kun amalisi ta'ee bara. Obboleessa kiyya. Tabiroo eegaluu dhabduhaa. Kilakki hin eegalle. Garuu eegaluuf yaadaan qaba. Sababni isaa guddaan maal akka ta'e ni beektaa? Jaartii wanni fuudhaniif itti bashannanuudhaaf itti gammadanii baara addunyaa keessa daakanii jiraachuu. Isiin garuu qaamni isii akka nama naafee bakka ciistarraa akka nama garagaluu miti. Mirqaantu duraanii osoo hin ta'in ammaan tana baradoo cabbii biyya faranjiidhaa taatee jirti. garuu an osoo isin arku osoo nama biroo arku akkamitti bultitti haaseen akka tuuman jeeritti galgalaa ganama wallala ana mafa sodaan kayya finyaanni kana dhuftee jirti bara abshir asdar bultiin nama tokko tokkotti dallanti malee bultiin mi'ootu bareedduunis fokkottuunis itti jira bultii jechuun akkuma nama qiyaasa isaatti huccuu hodhatu ta'e dubaree ati maa qixa keetitti hodhanne an duraanuu moofaan bitadhe sanumaa osoo miicuuti narra bolaalee taate dubbii qabda arra baalamaan qaba jaalallee xiyyaa wajjiniin baalama qabaati buna dhugaa an dhumiin seenee hojii jijjiira deemu fi hayyee dafi baya Kuni waan gaarii dhagaa yaa saahiba kiyya. Jaartiin kee inumaatu bar namni hedduun tajaajilu saahiboonni keenya hundinuu kasiidii kissan amalisi gaarii ta'uu. Akkasumas jarjartuu miti nama tasgabbaa'e nama akkanaa duubaati. Honsanii wajjin waliin qabatu adeeroo. Fedhiin lubbuudhaa, fedhiin jaartiidhaa kan jaarsaa wajjin wal simu ta'uu danda'uu dha qaba. Haa ati saniif gocha adeeroo. Ani fuufuu ajaa'ibaa kanaanii wal baree bara. Finiintuu, dammeeytuu, dasta nameettu. Yaa bada dammaqaa, dammaqii qaaxiraa bulakaa. Maal jechuun moo dammaqa jechuun? Dammeeytuu jechuun akkuma ati baattu tan qaaxiraa nama bulchiti. Halkan guutuu ijji xiyyeetanaan si ga'e. Dhamala intalaa jechuu barbaadeeti. Ibidda oomituu tataati. Obboleessoo tana dhageesseeti haa isiinuu haalli isii jijjiirame naan jeeqa. Guyya guyyaan adeemsa keessatti haalli isii jijjiiramu hoggaan argee. Waan kana garuu hashakkitee amala san fidatte naf fakkaata. Waan ati jalqabdee kanaaf shakkuu dhabuun isii ani numaatu ajaa'iba natti taa'u yoo isin shakkine. Noo lakki isii waan kanallee dhibbaa fi dhibbatti dhageessa ishee yaadu an. Maaliif seetanii beektaa? Waan kana hunda isiin hagootuuf beekaati. Ati beekaa godhuu isiitii fi dhugaarraa godhuu isii itti dhiyaattee dubbistee ni jirta. Nama si dhiyaatu. Nama fuula jaalalaa siif kadhu. Nama sanitti badhu. Teessee free discussion gootee wajjin wal mari'atta malee. Nama hoggaasii harka dhundhuma 77 dheeyisu akkam gooteeti ka wajjin wal mari'atta. Akka jaarsaatti sun allaaltu jechuudheeti. Adeeroo jaarsi waan guddaadha. Cinaa jaarsaan nallaaltu isiin. Kun olaan. Ati ammoo isiin ajaa'iba akkam. Ati sammuu ta'e ilaal gawwaa dhugaa.
hedduu gawwaadhaati gawwoomina kee badii hamaa keessa seenuu jirta isiin garuu shaakarummaa isiitiin ustee suuta jechaadha calliftee simiidhu jirti obboleessu utuu gurra jirta ibsirreessi bultiin wasaasaadha maqsadii hin dhageenye bultiin wasaasaadha obboleessu lamaan keessan gar lamaa yoo qabdan bultiinis tolchi isii muutuu dheettee ati dammaqaa itti dhiiftee rabshaa hanga daddabeetti ni akkana jiiti hiika akkaan sirraan miidhamne ni jajjabeessa yaa aboo maalis jajjabeessa amma ani sii bira dhaqeetiin waan jiru hubadhee sii himaati ati garuu karaa rechisiirra jiraadhu eeytus garuu furmaata harka turatti hin fakkaatu Hello, mawardi teenya. Akkam abbas. Nagaya kunoonti ati hoo akkamii? Nagaa alhamdulillah. Maali jirta hoo? Nama haaran buufanne fakkaata. Haaran buufanneessa? Ani nama haaruun irra ni beekame. Siin beekee ati yoo aarsite malee hin aartu gaftee. Eessa jirta garuu amma? Mana keenyaan jira. Mana ummaa moo? Tole siin barbaada niin dhufa ammaan tana. Hayyee siin egaa. Hayyee nageetti dhufe. Hayyee nageetti. Maawarti gurbaan kun hedduu muufachiisee jira. Isii irratti tabiraa laallachuu jechuun waan qaanyiidha. Dhugumatti harroomanummaa isii dhaqee isii tasgabbeessee akkatti deebituun godhe malee gurbaan kun haala kanaan yoo ta'ufe badii biraa keessanii akka malee taate dubbiin. Nama walalee walii araarsuun su'aa waamisa. galgala bilbiltee illee nagaan galtee maawardin jettee yoom gaafatte moo anaa wajjinis wallalaati no lakki biizuma ta'eeti malee dilasillee hammeenya akkasii qabaadheeti miti konkolaataa fuudhii geessiif naan jettee jirti garuu biiroo keenyaan jira shufeera keenyallee hin jiru akkaan isatti siif hin ergine san qofa osoo ta'e dhimmi si hojii haasoo barbaadutti daa jira kanaaf waan isi alkoon hin barbaadu jecha wal quunnamtiin teenyaachumatti haasoo Okay, akkas taanaan egaa haadaan jabduu jiraatte. Yoo yeroon qabaadhaan konkolaataa keessa fideetiin dhufa. Ni haasofna. Garuu achumaanuu piizaan jaaladhu sana afeera. Waan konkolaataa naaf iddeef jecha harka barbaaddeeti moo gubboo barbaaddeeti? Maal? Laknoo sittiin qoosa. Rabbi si baase. Abshir hin irraanfatiin adaraa. Nageetti. Hayi nageetti. Gaafa hanga ammaa numa jirra. Garuu yaa abbaas keenyaatiin kun maaliif fuudhati dasa?
fuudhuun duratti beektaa ulaagaalee fuudhaa lafa kaayyachuudha qabda. San malees ulaagaalee fuudhaa yoo hin guunne fuutii hedduu ulfaatti bara rafaa keessaa fuudhu. Dhugaa keetii abbaasne bultiin itti yaadne bultiin taatu. Beektaanis turuu fadheetii miti. Dhugaafeeti akka rabbiitti illee barbaachisaa miti laakiin akkamii gaari hin beekne wallaahi yaani jiruu kanaa kana irra jiraachuurra laakiin irra jira isa wajji adda bahurra. Wajjin murtii akkanaa murteessuu si gaarii miti. Sabni eenyu sammaan tanaan biraa dhufe sammuun isaa sirrii miti. Haala kanaan garuu yoo qotti furtaanii booda rakkoo irra bu'us ni mala. Yaa abbaas keenya obsaan jaarsa kiyyaami. Anaatu sirra beeka. Obsaan ni fakkeeffata malee. Oh, Mangisti. Shanyi Moti. Si Ruzacho. Maardi nanjaan. Kan dukkana keessa harka manaariiti. Oh. Waan shakkee fi akkini nan yaade akkana ni ture atis naan jettee jirtu. Duruu siin dhaqqabanii maal? Isinillee naaf ni garuu numaan beeka. Intalli dhalaa halkan sanii dhugaa manaa baatee maal jeetii nyaanni akka kayyatti silaati mana gallakkistee baateef. Waldiddeen dibdee teenyaa yookaan immoo anaafisii wanni wal afaan nufi deemaa akka ta'e xiinxaltee sirriitti hubattee jirta. Wanta kanatti himi hin haasofne si wajjinis. Dhageeffadhu wanta kuniin siimu ilmi namaa maraataadhaa miti. Hacallee namaan lolus gama kiyyaayyoo ta'e illee jechuu barbaadeeti. Gama isiitiin ammas cal jettee deemu fulluq jettee Odumeesii gama kiyya godhuudhaan loltee deemuun si durarratti na gaddisiisa ta'a. Siifin hima obboleettii sii taatus. Osoo naan himne dura aaddii naaf seentee piizaan fayyeessa jedhama. Jechuun maali kana gaaffiitooti kana gaaffiitooti nadeebisuu qabdan isaa guddaan matii yorraa baruu baanne fedhaan nu gaafannee. Anaatu muree. Si kan nuti anaa muree si barsiisa. Garuu natti hin guddisinan. Sammuu kee keessatti maal akka yaadu jiru ni beektaa? Mana keenya keessatti. Qabadhu qabu. Amala badaa tokkoon qabaa bara. Qoongoo hoggaan namaa wajjin yaadu namni sun akkana nyaachisuu hin qaba malee ittiin nyaachuutti kan ulfaatu. Amala gaarii wayii amala badaa. Piizaa hedduu jaalattaan isaa. Yoon piizaa kana guyyaarraa buta akka nyaatanii gammachiisa. Garuu maal godhu? Siiti wallaahi gaa haasoo reefu garuu adda murree jiranii kama. Halaasoo keenya deemnee si bakka. Nyaata badan tura. Nyaachaa haasoo ni danda'a. Firistiidha garuu harkaan piizaa nyaachuun fayyaa.
Imbe ko sumay chamele. Akam Nange. Simbanu barani. Tu beenyu banta. Maashotiyam banani. Maashoo jool beetini. Maashomo akka ajaiba wal bainami. Isin ganama fa sallita akka bittu asinu pergitan. Ijana rabba basti bar. Aniska ija khiyya makhinani beitamiti. Ifa makhina sam pauza tigaddisetin akkala lala. Akka ajaiba wal jaalanna barana fi maashon. Wal fuudhuuf yaada qabdaniisa. والفودم الله والفودم لا الوان شفات في قرارة Dura wal fuudhuu keessan dura akka gaarii wal qo'achuu qabdan. Qophii ta'uu qabdan fuudhaa fi واي فودارتي مو واي فودارتي فيت أني نوت فيت أني mee maal fa'a fidhattee mee? ما فيت أني Mee نخابودا أكم غراغودتي أكم تلتي بيفا مال قفك كاتو نفتلتي المو سنفا والدبانة فيت أني جرا ديزاينر fidhattee? إيه ديزاينر أكمل غراغودتي فا سالس فيت أني Akkas taatu bareeda. maal seete laal ammaa shootii hedduun hin jaaladha halkan fa qabbanoyte maal taate hirribaa si fudhate khaynu tura achi deemi je'ee akka fete ona gooteellee if jala hin argu ani mee waasiimu nalleen ajaa'ibini yookaan immoo obboleettii yaa hojii wallolee waanaa'ee mudeemaa ittiillee shakkini yookaan immoo nan ajaa'ibini haalli keenya hangaan harkee jirurraa jechuudha wallaahi hedduu walirraa deemnaa naafeeti istaayilli keenya waaw Tasanii dhiisi amma mee wal dhabbiin teessan lameen jidduu jirtu maali? naafisii wallalli keenya jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti ilmi namaa wanni wal fuudhuuf gammachuu duraan hin agarree arguudhaaf waliif yaadanii fedhii walii beekanii jiraachuu tahee garuu obboleeyyi teessanan bakka sanitti harkachuu hin dandeenya. Kana haasawuun hedduu sablaadha. Obboleettiin ta'e qabbanootuudhaan aan jechuu jirta? Obboleettiin ta'e hedduu qabbanootuudha. Kana jechuun ani yeroo hunda galgala yeroo rafu jaartii xiyyaa haammadhee jaalatii yeesiif kanneen isin xiyyaa kanaa kana tun bara. Jaalasiif keessatti dhooffattee qaamasii oowwaan nan duraan beeku san qabbanaa'ee fedhii xiyya guutumaa guutuutti naa guutuu hin dandeenye. Maaliif waan akkanaa kan akkana goota ishee hoggaan dubbadde akka maraattutti darsa facaafachaa fi so an haala kanaan jireenya akkamiitiin jiraadha meenaa himu. Dhaabe obsaa. Maartiin teenya nama gaarii, nama miskiina, nama suutii tokko. Ni beektaati kana. Isin bar nuti guddisuuf jettee yeroo isii meeqa gubde. Ati akkamitti jecha akkanaa isin jetta? No! Asanii miti kan isin jechuun duraan. Haay, an lubbuun qabaa miti. Jaartii waliin hin fuudhee mana galfadhee isii waan isin barbaaddu godhuuf maali? Fadhiiti akka isin naa gochuuf ittiin qananiiruufi baasii meeqa irra baasii obbeeyte maallaqa meeqa gannaqee kan na wajjin raftu. Barbaaduuf yaan. Dirqama hoggaanan fadhiinti jedhufte isin na qabbanaa'uu qabdi. Haay! Kun maaliif ta'uu danda'a? Obsaa, maaliif iraannu? Dilana akkana hanga balbaltu. Maaliif aarta? Tasgabbaa'imee. Obsee dadhabadheetiin jiraan. Mee xiqqishoollee jijjiiramnuu mul'ate isheetti kan nama yaames. Duraanuu dhiise anaa baalageedha. Dhalaan oowwituun bareedduun akka keetii osoo jirtu fiigee gamas seenuu xiyyaateetu ajaa'iba natti ta'u jira malee. Mee obsaa tasgabbaa'e. Maaliin tasgabbaa'a mataa xiyya na dha'uuf deemaan.
Ara kitaaba dubbisu jirta. Dulloomuu ta'e ara ibsachuu jirtaa jechuudha. Kitaaba dubbisuun dulloomuudha. Yeroon kitaabatti dubbisan bara dabree jira jeetti. Nama garii hojii ta'anii nama amachuura laafi irra jira kitaaba dubbisuun. Nyaata yeroo kitaaba dubbisuun bakka fi hamtuu hunda akka addaan baafatu si gargaara. Sammuu teessi jirti. Kunoo maal? Maal si fakkaata? Dalagaa ta'e wallaaleeti carqii fi marsitee taa'u jirta. Mee guutuu akka illee taatu hodheen agarsiisi mee? Maa kana hoo? Kana dalaguun ulfaataa jetteeti. Wanni hin beekne nama hin beektu itti oromoon duraan. Kun jechuun hojii kotoonitii fi turkii baanansan. Kana hojjetee isaan maal dalaganii haa nyaatan. Dalagaa namatti biyyee naquu jechuudha. Waan biraa waan hin dalagu as dalageetiin akkaan dalaguu hin dandeenye si agarsiisa. Nama tokko wajjin ta'anii nama hamachuura waan kanaan yeroo ta'e yoo dabarfattee irra bareedaadha. Waa yeroo itti dabarfatan addunyaa kanarraa dhabameeti an carqii fuudhee olii gad godha. Ati duraanuu si dhagayeetiin jira ijoollummaa ta'erraa akka migira fuutee safii haadhuu barbaadu. Filmii garaagaraatii fi viidiyoo garaagaraa muuziqaa garaagaraa dhaggeeffachaa laalaa yeroo fayyada dabarsuun qomane waan intaarneetti akka dullootatti ta'ee Oromoo waan jee namni dalagaa dhabe biyyee fi xaafii waliin laaqee buuraa baanan saniiti. Mee waan hin beekne laaqiniiti. Aduu keessaa dhuftee keetti laaqana keessa nyaadhu cuutuun as fa'aa jijjiirame. Laaqana maal hin nyaadha? Huccuus hin jijjiiru. Ansi jaarsa keetii akkaan si godhu ni beeka. Haaya boo maal na goota? Ati haadha si godhadheeti jaartii kee fideeti wal si barsiisa. Ture. Qoosni kee bareedaa ture. Garuu kofla keetiitu xiqqisha balleesse. Naan gali. Akka ati na gootu. Haasoo keenya irratti garuu ala jaarsa kana wajjin walaa garreetii ture. Saniin joo makiinaa isaa maaliif hin geessineef? Bilbileetiin ture garuu ni dhukkuba manaa bahuu hin dandeenyu konkolaataa fuudhiitti deemnaan jiru. Furtuu isaa fideetiin jabsee kannu. Inni waan takka illee siin hin jenne. Umaanaan inni. Garuu maali waldhabbiin teessan? Ati soo kan inni taate inni soo kan inni taate maali akkamitti wajjin jiraachuu dandeessan? Xarafuma deddeemanii miti. Xarafa hoggaas. Wanta kanaan inni jechuu barbaade. Waan takka osoo ittiin amannee osoo ittiin hin nyaanne hin godhin. Maal jechuu barbaadde? Dubbiin xiyyaa fi obsaa cuqqaalaa fi distii waliin qadaadne taatee jirti. Kanaaf hoggayyuu cuqqaala muriittee qaaqqifti. Amma ati dubbii alaanfachuu distee rakkina keessanidha. Furtuu karaa kamiin walii araaramee karaa kamiin waliif gallaa jettee yaada biraa qopheessuudha malee dubbii alaanfachuu maal faayidaa qaba? Yaada fiduun nan barbaachisu gaa. Xiyyaa fi tasaa dhumtee jirti bara.
garuu inni arralee toosi jaallata. Kanallee ni fakkeeffataa disi. Akka maartiti ana kinna fakkaatu rakkoon isin lamin jidduu jirtu. Kunis garuu tilmaama fayyada. Maal tilmaama? Idduma hirribaa sanitti nafa. Hai intan akkamitti haasawaa akkanaan obboleetti hirnaan jetta? Ani bar hanga fakeeti si qunxuuxatiin si guddisee bar. Akkamitti jecha kanaana? Dhaabaa biroo keessif kiya. Ana ammallee ijoollee jettee ni yaaddaas? Ati ammallee akkasuma ni yaadda. An garuu bikka san hin jiru. Dabreetiin jira. Amma booda haasawuun barbaadu. Dhaabina qaba. Wanti jalqabne xumuruun dirqama ta'a. Kanaafuu rakkina keessan furmaata barbaaduun dirqama waan ta'eef jecha ati sininis ifaa bilisaan teessanii wal dubbisuun kun waan barbaachisaa natti fakkaata. Siifi mee bara xiyyaa fida isaa dhumtee jirti kanaaf hin rakkatinii amma booda haasawuun barbaadu. Yeroo takka bultii jettee eegatti seentee fuudhu ogguun takka heerumuun barbaachisaan keessaafuu ati hin talalalaati. Kanaafuu bultuma kee toduraa sana jabeeffattee jiraachuu qabdu. Saniif hin rakkatin. Humaa rakkinuu qabu. Eega jettee fuudhu humaa godhuu hin danda'amu beektaa. Xiqqoo hafuuraan baafadha dadhabee waan yoo Barachuun dirqamaa seenaa sabuutiiti. Sabarraa dhalattee seeraaf seera isaati. Abrázame fuerte, dale no me suelte. Llegó el tiempo de los dos. Bebé, qué bien te ves. De verdad tienes lo que me gusta a mí. Acaríciame. Con los besos tuyos sé lo que es vivir. Al ritmo y al movimiento le ponemos sentimiento. Uffa! Somaalis mana keessatti sin jiru godhuu hin dandeenyu. Haa akkam ta'aa jirta? Haa kun maraatu maalaa kana? Ani duraanuu akkamitti akka maraattu beekeetiin heerume yookaan anjaan maatiin xiyyanarraa gargar facaatii jedhee dide. Ammas yoon bittinnooni. Yeroo dhuftuun tokko nama keessa nu harkachuu jirtaa miti. Maal feesta saati? Namni mana ishee keessa waan meeqa godha? Ati garuu sirbaasa eega mataa su ta'uu ofe. Uumman garuu yeroo mana keessatti bashannanaa wajjin enjoy godhu. Ati garuu Harmeenis jaluma jirti. Kunoo tanis gaadha dhuftee. hin sodaatin. Maatiin xiyya gargar facaatee. Hin sodaatin ni jirra hin facaane. Kan takka illee hin deemu. Maardee dhiisiitiiti. Ammaan tanaa wajjin si shaakala. Kuni bara aadaa keenyaa miti. Aadaa keenya jechuun ammas eenyummaa keenya. Namni aadaa hin qabne namaa miti. Naaf galee jira. Ati wanni hin baantu. Haraboo an kan hin jiru haraboo. Aadaa uffadhuuti. Mi aadaa harabdi moo aadaa asitti uffadhu. Na barsiisa kaasan hin beeku bara. Hedduun qoosin. Haan deemaa. An kan hin bare. Beersaa. Kasigutti si aadaa ta'uun hin dagatin. Namni aadaa hin qabne namaa miti. Egaa akkana ta'eefuu maaliif baadiyyaatti hin galchine? Aadaa ta'e barachuudhaaf baadiyyee si galchuun hin barbaachisu. Eenyummaa ta'e jechuun aadaa ta'eeti. Kana ta'e uummata shammaanee warra uffata aadaa godhusaniif. Amma barchaarra jaalalleen keenyaa feeree jira barchaan deemu. Amma ati akkanatti hin boof deeman ayitu jirta? Ammas uffata qiyyaa si haafee. Amma mee dhuma tiyya duraa deemaa kana firaa baasi. Mee amma duraa deemii kana firaa baasi mee?